السلام. بقى جراتك من جاء. الحمد لله. اوكي. سعيد وني قافين انقب واتيرو ددا منا بتيمو بيسيس بيته اكا بتيمو منا يچوك يا مال جام بيتين فام بيتين سنت mana baati yeroo akka kondominiyeemii san isiitu gagarsiiftuu nargee saniin bitachuu barbaadame permishina xiqqoo nargee Najale manneen sunni irra xiqqaan isaan gamii. laalta haadhaalta haadhalallee hin qabne bika bareedaa isaa jechuun nama manamaarraadhaan yeroo nuti ala jirru kana yoo hedduu nutti himanii bikki hundi hogguu deebitee qoratte dhugaa miti jechuun kasobaafaa jira jaanii nu sodaachisan. Manni ka aslali asuma siis makina bira siis kai. Manni warroota yoo akka malee gatii rakkasa faa ta'e ganaa warra hin ijaarinii ka tursiisu faa ta'uu danda'a. Lakkoofsa kana argi namni nama makalee biyya bu'eetu jira walitti kannaa. Ayya rakkoon hin jiru. Wama kanaaf dhufu jiru torbee kana keessallee nama dhufu jira waan tanirratti finfinnee barbaanne. Nama adaamaa jiru achumaan walitti kanna lakkoofsa kee waan argite maabuubaa kana mee adna goe. Ole ayya qabadu lakkoofsa rakkoon hin jiru. Okay. Duwwaa sagal. Barreessaa jirta? Qabataa jirti jedhi Saidoo. Saidoo lafa wayii barbaadaa beektaa? Lakkoofsa micayyoodhaa kenniif isiin keessa duuba deebitee qabataa jirti waan ta'eef sagalee kan kenne dhageetti. Ayye duwwaa sagal 76 27 96. Deebi'ee okay. Dhageenye sabat deebinaani meena erguu dandeessa. Keessum gaafa ubaqa. Okay. Kunoo si barreessa jaratti leenjii. Gaafa asirratti biblikiin hooqannaa jiraame. Duwwaa sagal. Okay. Duwwaa sagal. 76 27 96. Screenshot godhu komantii yeroo barreessanii katabanii jiran okay. Screenshot godhe akkanuma. Godhe sibo. Godhadhee jira galatu. Godhee jira okay. Ka WhatsApp fi immoo Telegram ka lakkoofseemanii sani ka YouTube irratti maxxansu. Kun immoo ka ittiin as Itoophiyaa nama jiru kennu naan jetti. Okay. Kun direktiidhaa miiree namumatti jiruuni walitti kan nama kaleessa biyya deeme. Kun direktiidha. Direkti okay kanumaan ta'aa kun nama nayye. Hayyee ani adubbadhu mee. Saidoo Adaamaa keessaa fakkeenyaaf kaaree 40 gamiin argachuu danda'a? 100 meeqa? 40. Akkuma naannoo wal caala. Fakkeenyaaf naannoo Boolloodha kana jechuun karaa Arsii kana. Booloo gara olaanutti kaaree 140 hanga 140 jettee akkuma naannoo achi siquu fi as siqutti seera qabeessa miileen lama waliin ni argatta. Miileen yaadee nama fakkeenyaaf waan nama harkatti yaaniin danda'a yaada miileena tokko tuqaa wayii akkas. Tokko tuqaa wayiin kaaree 500 argatta. Haga 500 amma fakkeenyaaf tuqaa jahaga tokko tuqaa jaaniin argadha haga tokko tuqaa 5. Hanga tokko tuqaa 5 jahanni argatta garuu yaa'u maqaa jijjiirraa wajjin hanga miileen lamaa jisi jala masiqaati. Maqaa jijjiirraa wajjin masiqaati. Yaani wanti qaba amma kaartaa mana yaani dijitaal kaartaa kana. Seera qabeesse. Isa moo manaatti ma beeksiftu isa fayyaduu danda'e? Dandeennan sun miileen 10 fa'aa beeta irra xiqqaan. Ammatti kakafalan xiqqaadha miiree kunoo. Laati jalqaba waggaa 3 keessa miileen 10 ni fixaa. Yookaan miileen Yarabaa jira maalitti kanan danda'a reem fakkeenya. Saniif ka'ee warri biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiru kunniin kun kaashillee kafalanii diiskaawuntii wajjin ni bitatanii jalallee kafaluu danda'an. Achitti damoota isaanii. Waan agarsiisan hin danda'a jeetti deemee booda keessa deemuu hin danda'a. Saniif rakkoon sanii beektan. Amma mana bitachuu moo lafa bitachuu wayyaduu danda'e. Lafa seera qabeessa jettee mana itti ijaarrachuu bareeda.
akka obbolummaatitti kasii gorsu jechuudha. Nama Mana kamii hin geeffamin hin jira Adaamaa keessa beektaa hin beeksisanii kun yoo akkam yaadata keessa. yoo gatiin akka malee si dabaluu baate isas bittee itti fixullee salphaadha. Finishingiin ka ganaafu jechuun. Wanti yoo gurgurellee addaafachuu qabda. Maaliif gurguree itti fixuu dadhabe moo? Amma beektaa rakkoon Adaamaa lafti an argama garuu immoo rakkoo baay'atan Rakkoo san tolchitee warra qabalee dhayitee laalchisuu, maandisoota geessiteetiin laalchisuu, of duraaf ni jigaa hin jiguu kana fa'a. Si galee? sirriidha yoo kolidarii minaamin katubu. Nam tokko jalqaba maandisa laalchisee yoo dafee ka jigu taate daddafee gatii gabbuusee gurguru. Okay. Hayyee galatooma illaa ulfaadhu. Tolchitee adda baafachuu seera qabeessa warra qabalee bira dhayitee waajjira seena. Awaash illee amma Adaamaa jala jirti miira garuu. Awaash illee Adaamaa jala seenaa jirti. Wanti hunduu seenaa jira. Wanjilleen seentee hunduu ba seenti inshallah. Duraaf. Inshallah yaa galatoomi kafayyee. Ayyi galatoomi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii? Nagaa mul'atu hin tabbaa. Waan galatooman nagalchuu keetii fi Saayidoo waa si gaafachuu barbaadeeti. Yuutuubii gurguraa qabdaa? Guutame ni jira. Akkaataa itti fayyadamaa na barsiiftamoo akkamii gaafsirraa bitadhe? In barsiisee Adaamaa keessa rakkoo bishaanii jira keettee fi hin jiru Adaamaa keessa rakkoo bishaanii. Tola jira wanti hunduu ganda gandaan bakka hin jirre hunda sirreessaa jira. Waa Saayidoo. Ayyee ni jira dhiifama koomantii deebisat ture. Waa jechuun gatii keessan na himtamoo akkamii? Si maasillee rakkoo hin qabu maal ifa baasee YouTube irratti himaa jira. Waan dhoo isaan dalagu miti. Suudii jira. Suudiyoo jiraate haarofti kan ajajaa Riyaala 2,800 gurgurama baatii lama fudhatta. Waliigalteen keenya subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 guutee akkuma inni mallaqa herreegoo galee si tarakkabsiisa. Hanga sa'aatii 4,000 guututti waan ulfaatuuf subscribe 500 2,000 3,000 ta'uu hin danda'a. Isa kana akkuma inni mallaqa jalqaba hin kafaltaa guruppii seenti akkaataa itti fayyadama sabbaratta. Hanga sa'aatiif subscribe guutee si tarakkabsiisutti barnoota barataa jechuudha. Kan lafa jiru barbaade immoo abbaa 3,000 ka 4,000 ka 5,000 ka guuttatee lafa taa'u. Ka 40,000 wayii ka 300 wayii guuttatee jira. 2,500 irraa kaasee Riyaala 2,500 irraa kaasee 2,800 ka 3,000 jira. Ka 6,000 jira. Jedhaatiin haga birrii Itoophiyaa 600. Kan dandeetu keessaa filattee fudhatte. Lakkoofsa mareef himjatti kanatti sanii si argachuu hin danda'a miti. Isaan yoo akka isaa daayirektii bilbilte yoo daayirektii bilbilte sun lakkoofsa suuqa kiyyaati jedhe. Kana argattu lakkoofsa himanii duwwaa 9 si barreessu. Na himee hin barreeffadhaa jira. Duwwaa 9 6 7 3 torba si'a lamaami. Jalqaba 9 duwwaa 9 6 7 jettemi. Ammas 7 3 7 9 lama 5 8 6 duwwaa 2 5 8 6 duwwaa. Okay, galatoom. Keessaan si dubbisa. Eeban haqame qaba. WhatsApp Sina qama maalii fi? Jala barwaan waan sirri barreeffatu. Jala barwaan. Koomentii jala barreessinaan na jala haqame. Dr. Amin yaman jechaa jira. Akkuma barreessite screenshot godhi malee hin argine. Akkuma barreessite geessite kun namni biraa barreesseera kun Zayn Muhammad Gajeela. Screenshot godhadhee jira galatooma ulfaadhaa keessaan si dubbisa Saayidoo galatooma iddoo. እሺ የቴሌግራም 0096 7 73 86 በአማርኛ ጻፍልኝ አልከው። Saayidoo asumarratti gaafii isiin gaafattee irraa hafte kanarratti waa'ee yuutuubii kanarratti gaafii qaba. Amma yuutuubii kana erga inni kafaluu jalqabee yookiin immoo ka hojjeteetiin jiru guddaa isaa jetta. Isa kana gaafa dabarsitee kennituuf waa hundi jijjiirtee fi inni achirraa aayidiyaa ofii yaada ofii irratti hojjetata jechuudha. Yaada ofii irratti hojjetata inni. Kaza achi sa'aatiif sabskraayibii guuteefit mallaqa herreeguu akkuma inni eegalee tarkabbsiisaf. saniin booda inni yaada ofii yookiin aayidiyaa ofii achirra gadhiifatee
waan viidiyoo isaa kanarraa argatu gabii isa fudhata jechuudha. Fudhata achiin booda jijjiiramaaf imeelli keessi isaa lakkoofsi isaatii maqaan hundu keessa ka isaatii akkaawuntiin kan itti guuttatu ka isaatii. Waa hundaa hin jirte. Maqaa imeela qofa akka biraati malee wanti hunduu kan isaatti deebi'a jechuudha. Ayyee baqqaashi bakkuma sana akka fanaa ta'uu barbaadeeti.